Keeninaan oomisheen biyya naa fayyisee. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbibamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii. Cophaa surrii. Alhamdulillah. Rakkoo fi furmaata lammaffaa torbaan dabre qophii teenya kutaa tokkoffaa keessatti rakkoon cinaa qormaataati jennee turre. Namni hedduun qormaata jechuun rakkina qofa jedhee yaada, garuu miti. Rabbiin waan barbaadeen nu qormaata. Fedhu riskii sitti bal'isee barbaadu si dhiphisee nu qormaatuu danda'a. Qur'aana isaa keessatti akkana nuun jedha: wanabluukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilaynaa yurja'uun. Isaan laallam hamtuu fi toltuudhaan ni qormaanna, deebiin garuma Rabbiiti. Rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa waan adda addaatiin akka nu qormaatu aayanni qur'aanaa nuuf mirkaneessa. Qormaanni maaliif barbaachise? Suuraa mulkii aayata lammaffaa keessatti akkana nuun jedha: Rabbiin keessan isa du'aa fi jiruu uume isin qormaatuuf jecha, isin keessaa eenyuutu hojii isaa akkaan bareechaa ilaaluuf nuun jedha. Haay, Rabbiin waan fuulduraa ni beekaa miti? Maaliif nu qorachuun isa barbaachise jechuun maltan? Eeyyeen dhugaadha. Rabbiin keenya waan durii fi ammaa akkasumas waan hegeree raawwachuuf taa'ullee tolcheeti beeka. Ilmi namaa garuu waan daqiiqaa boodaatu hin beeku. Kanaaf akka nuti firii teenya hubannu barbaadeeti. Fakkeenyaaf Haaliqni nama tokko osoo duniyaa irratti hin argamsiisin jallaa ta'uu isaa beekee qubsuma isaa sijjiin yoo taasise murtii kana amanee ni fudhata? Lakkii hin fudhatu, ni morma. Yaa Rabbi, ani hin dhalanne, hin jiraanne, yoomiin badii tana hunda dalage je'ee falmuu danda'a. Kanaaf Rabbiin keenya galmee hojii teenyaa nuuf dhiyeessee sababa nu dhabsiisee ragaan nu amansiisa. Faayidaan qormaataa kan biraa immoo warra qaceelanii firii gaarii argatan duniyuma tana gubbaattuu jabeenya isaaniif ida'ee ulfina isaan gonfachiisa. Warra qormaata kufee fashalee ammoo waaroo sablinaa isaan uwwisa. Kana malees bu'aan qormaataa hedduudha. Gingilchaa, baaqaa fi callaan itti addaan baafamu. Hubaa fi firiin kan itti addaan fo'amu. Seerri qormaata Rabbiitii fi kan namaa adda adda. Ilmi namaa si barsiisee isaan booda si qormaata. Mootiin alamaa ammoo si qormaatee yoo ati qabxii gaarii fidde sadarkaa itti aanutti si ceesisa. Rakkoon tokko yoo nu qunnamte beekumsa nuu fidaati. Gulantaa keenya ol fuuti. Rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa qormaataan nu leenjisee jireenya hegereetiif nu qopheessa. Duniyaa tana guutuu akka yuunivarsiitii Haaliqaatti fudhadhu. Gariin namaa dhugaa kana irraanfatee yaa Rabbi nan fattaniin je'ee maganfata. Du'aayin tun sirrii natti hin fakkaanne. Barakka waan duniyaa irratti nanuumin jechuuti. Gaafii yeroo isii hin eeggatini. Nuti eega kalaqamnee turre har'a nanuumin jechuun ni fakkaattiire? Kanaafuu malli nu baasu anan qormaatiin jechuu osoo hin tahiin beekumsaa fi jabeenya imaana kan qormaata kee ittiin dabarru nuuf kan jennee haa kadhannu. Obboleeyyan Islaamaa, jiruu teenya keessatti yeroo garii qormaanni nutti heddummachuun ni mala. Akkuma quba qabdan ummanni keenya yeroo ammaan tanaa rakkoo hedduun marfamnee jirra. Gabrummaa, hiyyummaa, wallaalummaa, musiibaa hedduutu harkaa nu qaba. Osoo ofirraa yaadiin akka malee roorrifamne. Kunoo maaliif ta'e yoo jettan deebisaan jalqabaa Rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa waan dalage irraa hin gaafatamu. Kana malees barataan barsiisaa isaa qormaata akkanaa yeroo akkanaa na qormaati jedhee ajajuu hin danda'u. Wanti irraa eegamu barnoota gosa cufa qo'achuu akkasumas niin qormaatamaa beekee qophaa'ee eeguudha. Nutis muslimtoonni wanti godhuu qabnu yeroo cufaa'uu ibaadaa irratti tiifachuu, badii irraa fagaachuu, akka tasaa musiibaan takka yoo nu tuyxe rifannee jeeqamuu dhiifnee isumaatu nuuf fide jechuu qalbifannee gama Haaliqaa baqachuu, yoo Rabbiin keenya rahmata isaatiin tola nutti oolee waan gaariin nu qananiise ni'imaan cufti tan isaa ta'uu beeynee riskii isaatiin hamtuu dalaguu dhiifnee boona lakkifnee alhamdulillaahi jennee isa galatoonfachuu qabna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ya bagara lafa araburulle abdin tosi kofa kan si bakati kufi wahi hafa asibelhus akhiratu kufa asibel
akhiratu kufa